السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف موتك كيف ما جال الله بغنو فتني أحلى وتسهلا زينتي موتا إدونو كبتا ناتكي نوغا كل تبتا ناتكي نوغا كل تبتا قبي أكتنا من أجر تكو قد عند تكا قال عند لكو قبي سنة جرى عينتا وان سدس جدي أبتو فلتا وان سدس جدي أبتو فلتا keessumoota jaalala dhufaa jira jennaan hundumtuu qofitti ol ka'ee daa'ima baafna jennee kennisan nyaatamnee harki nu'ii tahee jaalala keessantuu barkanaan nu gahee nu isin jaalachuun dhuguma barhaqaa kuni muudannoodhaa xiqqoo nuutii kadhaa danyillee ni jira asumaan hubadhaa. Dhugaatillee ni jira hundumtuu xabii cuunfaa burtukaanaa maangoo fi jawwaafaa ammas dabalatee jira karummaanaa aananillee jira kalluunii fi gaalaa. Dhugaatii gaagaa nutinnu isiniif inni gaarii miti barfayyaa keessaniif. Erga nuu nyaatanii dhugaatus dhuydanii alhamdulillahi shukriin karahiin markazni kennatti guddina siraatal mustaqiim. Yoo feetan ergadhaa yoo feetanis taa'aa rakkoo takka hin qabu iddoon mijjataadha. Erga kana jedhee achi tarkaanfadhaa gara geggeessaa obboleessa keenya Iliyaas. Obboleessi keenya barsiina qabeessaa qindeessaa walaloo gibee munaasabaa kan jedhu haloo nu biraa deemuun kee nu dhibullee malli garaan nu dadhabus nagaan nuuf galii. Way kana bicha obboleessi keenya seenaa dhagalmeessi aliifarraa kaasee haga aliif laamii qura'aana guutee qura'aana isaa mirgatti qabatee amma galuuf ka'ee muraada guuttatee yeroon biyya ormaa duubatti hin deebisne kutatee ol ka'ee diin isaa barachuun dirqama isaa bahee guyyaan galaa jeennan amma galuuf ka'ee rabbii keenyaaf jecha hedduusi jaalannaan obbolaan kan kee. Nagahan galii gara Oromiyaa hunduun sin argini obboleessa kiyyaa alhamdulillahi kan nagahan kaatee biyya siin haa gahu gootichi guddate. Galtu sin fagaatiin barumsatti cimii waan barattee qabdus namootatti himii maatirraa jalqabee diinii gadiin bahii khayrukum man ta'allama al-qur'aana jedhan nabiinii hojiirra nu oolchii miidhamsa isaanii baradhuu barsiisee buleewwan diinii. Haalli biyya keenyaa silasni ulfaataa ajnabii maraa harka sitti laataa warra siif ajnabii kaasee fi hayaatee salaamata fuutee haalli akkasii sun dhugaa waan hin tolle hadiisa nabiitiin akka waliin lolle. Ittiin ofirraa kun shari'aan alaa yoo miti ajnabii bihaarraa. Erga nu barsiisan itti fayyadamnaa yeroo waa xiqqoodhaaf maan rabbii wal dhabnaa wallaala mancaasnee beekumsaan dabaalla. Kanatti aansuudhaan galatoomaa jedhaan ustaazota keenyan isaantu nu barsiise halaalaaf haraamaa silaa qofnee habnee taane akka jaamaa borullee salphannee biyyattii qiyaamaa galata galfannaa alhamdulillahi isaan nu wakkaleen nu barsiise diinii. Gammachuuf gaddallee nu bira dhaabbatu du'aa'i nuuf godhu nasiyaa nuuf laatu nuuf dhukkubsatu jazaan keessan guddaa tokko lama jedhee hin danda'u ibsuu rabbumatti dhiisaa kan jazaa deebisu. Kana caalaan deemu asitti dhaabbadha walitti dachaanamee guyyoota biraa rabbiin waa eegu dogongora irraa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.